Hordoftoota gammadaa shoo torban kanaa gammadaa shoo torban kanaaf isiniif qopheeffanne eegalee jira. Isin hordoftoonni keenya akkam jirtu nageenyi badhaadhaa jajjaboo isiniin jecha guyyaa har'aa kana immoo keessummoota lama qabatee isiniif dhiyaadheen jira. Keessummaan keenya jalqaba Abtaadhii Liban barreessaa fi akkasumas mana hojii isaanii keessatti immoo nama fakkeenyummaa hedduu jabaadhaan beekamanii fi bara kana ammoo badhaasa Ariyaasaw jedhamu badhaafamuudhaan badhaafamaa bara kanaati. Maarree Abtaadhii Liban gara kanatti affeerrannee jirra. Gammadaa shoo irratti seenaa jireenya isaanii fi akkasumas muuxannoo isaanii kan waliin dhageenyu ta'a. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin ta'a isiniin jecha dhaabbileen akkasumas tajaajila keessanii fi oomisha keessan beeksifachuu barbaaddan gama gammadaa shoo dhuftanii gammadaa shoo waliin hojjechuu dandeessu. Bilbila keenya azzala isiniif keenyuun haloo nuun jechuudhaan gammadaa shoo sponsor gochuudhaan gammadaa shoo waliin hojjechuudhaan oomishaaf tajaajila keessan akka isin beeksifattan gamanaan isiniin affeeraa. Abtaadhii Liban hamilee ho'aadhaan naasibadha. Baay'ee gaariidha. Faayila kana teelebirriidhaan naaf tolchi. Teelebirrii tapha kana teelebirrii irratti itti fufna. Isinitti yaa tolu. Baay'ee bareeda. Mee teelebirrii irratti naaf ergi. Teelebirrii galgala teelebirriidhaan si haasofsiisa. nan gammada. Teelebirriidhaan jedhee Suuraa teelebirriidhaan si firgera. Baga dhalattee Mee al tokko caalaaf teelebirriidhaan viidiyoo haa erginu. Eeyyeen teelebirriin jaallee maatii waliin kan ittiin wal qunnamnu. Teelebirriin geejjii qabatee dhufeera. Teelebirriin geejjii kafaltii irraa bilisaan jaallee fi fira waliin dhuunfaadhaan yookaan gareedhaan haasa'aa suuraa viidiyoo fi faayila wal ergaa maallaqa shaamuudhaan qodaa. Ammuma teelebirrii supper aappii Play Store yookaan App Store irraa busaatii fayyadama. Teelebirrii Itiyoo Telekoom. Abtaadhii Liban baga nagayaan dhufte. Baga nagayaan na waamtan. Cheers. Yaati. Akkana jennee eegalla. Aanan hin jiru. Eshi. Bishaanuu kan unna. Bishaanuma kana unne eegalla. Nageenyi badhaadhaayi. Nageenyi baara bultee akkana jedhan nan fakkaata. Akkas. Nageenyi badhaadha. Nageenyi badhaadha. Nageenyi badhaadha. Baara bultee jedha. Baara bulte moo akkam bulte. Akkam bulte. Akkas jedhu. Booranatti akkaataan itti nageenya wal gaafatan iyyuu xiqqoo adda miti. Xinnaatiin walii boorannaa suni ka Oromoo biraatiin adda ta'uu danda'a. Maal fa'aa jedha namni nagaya ganama wal gaafatu akkam jedhanii wal gaafatan amma anillee irraa baradhee aga tokko shoo irratti fidaa jira. Nageenyi badhaadha jajjaboo fa'aa jedhaa jira. Maal jedhani mee? Yoo nami karaa yaa'u walitti dhufe. Nageenyi badhaadha jedhu. Gari addeettu gurri biyyaa nagayaa jedhu. Gurri biyyaa oduummaan jedhu oduun haaraa wanni hin jirre maal baaroo jedha. Babaaree jedha. Baara bulee jedha. Baara akkas kan. Baara fayyaa jedha. Yoo ganama walta hirriiba walta ka'an akkas jedhan. Baay'ee akkaataan Oromoon gama Booranaa jiru kuni Gujii jiru itti nagaa wal gaafatu baay'ee na gammachiisa baay'ee na akkas. Egaa Abtaadhii Liban Booranatti dhalatee guddatee jedhani Boorana keessaa bakka kamitti dhalatee guddatee? Areero bara akka lafti bara gargarii qoodamtee jirtutti areeroo awraajjaa jedhan bakka yaabal'oo katamaa sun. Yaabal'oo. Yaabal'oo katamaa miti bakka sun warra sun keessa naannoo yaabal'oo sun keessa dhalatte. Barnoota achuma yaabal'ootti baratte. Achitti hin baranne nugusatti ijoollee horsiisee bulaa kana Finfinnee barsiisaa jalqabe. Horsiisee bulaan ka Gujii, ka Soomalii, ka Afaar waame Finfinneetti barsiisaa ture. Booranas ijoollee siisan akkanna jedhe baalabbaat Booranaa erga dabarse Booranni aadaa ofiitiin gargarii qoodatanii nu ergan. Kanaaf bara Haile Sillaasee keessa carraan barnootaa ijoollee horsiisee bulaaf waan hin jirreef
Nu gosa Haayile Sillaasee dhumatu isin yaame jechuudha. Nugusat nu waame. Akkamiin filamtan gaa achitti Akkitti filamne booranni gosa qaba. Gochitu nu balbal man qabdi balbal qabdi. Dhugaa. Man cufaa hangafa kee jira. Yoo wanti akkanaa kun dhufte hangafa duraan. Gosan kee jiru egaa goskeen keessa akka faroon nu galteen warra keenyas hangafa kanaan na filatanii. Umriin keessa meeqa ta'a ture yeroo sana? Waggaa 11 ta'a. Okay. Hin galle turre garuu hanga sanatti. Garuu tokko gaara horiitissa. Namni yeroo suni guddadheera ijoolleen booranaa jalqabaanu waa hojjechaa baatu amma horii waan horiisise isaan kan. Yoo guddatanii jedhan yabbiitissan re'eetissan loonisintissan akkuma humni namaati akkuma lafti nagaa qabdutti akkas. Yeroo sana qabanii gara Finfinnee isin fidan jechuudha. Na qofaa miti nu nama 34 waliin nu fidan duraan dursanii. Boorana qofarra. Booranarra. Waaw. Okay. 34 yeroo qaraa. Booddee ammoo nugusii duru baanee biyyi keenya haadha abbaa keessan badhaasu nu kennee haadha abbaa keenya dichaanee jennaan obboleeyyan keessaa fidaa nuun jedhee nama 33 ilaanee 65 jalqabne bara amma kana. Eessatti eegaltan bara sana? Madaanii Alam jedhan mana barnoota Finfinnee keessa. Kan naannoo Phaawulos jiru kanadha? Iyyee. Achitti jalqabde? Achi galle. Gaafa dhuftanii Finfinnee kana seentan maaltu isinitti dhagahame? Hirrifannee fa'a deebi'uu fa'a qabna fa'a jettanii? Deebi'uu qabna akka hin jenne yoo booranaa kaan meegga'utti bakka walta nu qaban nama 36 nageelleedhaan nageellee alatta hundoodhaan diqqoo guyyaa 15 akka naannoo jennaani ijoolleen gurguddoo ka boorana wal beektu wal qabattee baddee galte. Warri badee jira? Lama. Namni badee jira? Galee achi gale ijoolleen sun galte. Nu namni 34 Finfinnee galee gusu duru baane mana mangistii kana teenye guyyaa torbaan tokko akkan teenye bakka gusa duru baane mana tamaarii timirti ministeerii Madaanii Alamin nu ayyaam. High school yoo? High school Harar መምህራን ማሰልጠኛ ገለ. Harar መምህራን ማሰልጠኛ jedhanii haaraa ijaaranii waggaa 4 baran yeroo san. High school? Iyyee achi galee achi baradhee achi bahe. Achi bahee nageellee booranatti barsiisaa ta'e. Otoo yuunivarsiitiin seenii moo? Yuunivarsiitiin seenii. Waggaa lama barsiisee Addis Ababa Yuunivarsiitii Kolleejjii gale Faculty of Education. Achitti waggaa 4 bahee digirii duraa argadhe. Otoo yuunivarsiitii yuun seeniin barsiisuu jalqabdan jechuudha. Lakki high schoolii barsiisee. High schoolii dhume. High schoolii barsiisee yuunivarsiitii galee. Yuunivarsiitii galee jennaan Yirgaalemitti nama dabane waggaa tokko barsiisee waggaa lama daarekteerii ta'ee yeroo san duraan dursanii mana barnoota hundumaa daarekteerii Hindii haa ta'u warra lafa afaan Ingiliizaa dubbatu ka Kanaadaa Swiidiniis haa ta'u warra kana daarekteerii ture. Timirti ministeerii akka warri kun jijjiirame Itoophiyaan bakka isaanii gurguradhanii Ameerikaan nu ergan. Yuunivarsiitii kolleejjii gaanee digirii dura kan arganne waggaa lama kan barsiifne Ameerikaan deemee achi deebi'ee jalqabe. Ameerikaallee deemtan yeroo sana? Deemeera. Okay. Deemee waggaa lama digirii lammaffaa argadhe achi deebi'ee. Maastersii jechuudha? Maasters. Maaliin hojjettan? High school administration jedhan. Eegas egaa isin waggaa hedduu biyya kana jiraattanii Finfinnee kana keessa jiraattanii bakka hedduullee jiraattanii jirtanii afaan Oromoo garuu ammallee afaanuma Oromoo Booranaa loqoda Booranaa sana qabattanii jirtan akkamiin hin daganne akkasin afaan dagattan faa wanni haalli naannoo keessan ture faa isin hin dirqisiifne? Well afaani Oromoo hundeen tokkochuu bakka deemanitti wanti tokko jijjiiramtu malee basic tokkochuu. Giraameriin isaa wanni kun tokkochuu garuu ani afaan Oromoo kana bakka hin gahin hin qabu.
garuu loqodi kiyya waan irraa goruu fi loqodi kaanii xaqqasee akka warraa dubbachuu qaba. Inni walii gal. Yoo warrillee amma yoo booranii deebi'ee nama Oromoo tokko wal dubbata waliin galaan loqota tokkochaa miti. Warri kaanis akkasuma loqota gargarii godhu malee aksentii waan akkana gargarii godhu malee beesikalii wanti afaan tokkotti dubban. Egaa abtaadhiini nama hawaasa horsiisee bulaa keessatti guddate hawaasni horsiisee bulaa qofa miti hawaasni Oromoo iyyuu guutuun carraa barreessuu yookiin carraa waa barreessanii kaa'uu hedduun qabu hawaasa afoolaati afoolaan afaaniin walitti dabarsaa seenaa wal barsiisaa aadaa wal barsiisaa uummata guddate isin ammoo kitaaballee hedduu barreessuu eegaltan. Wanni kitaaba akka barreessitan sin godhe sun barnoota ammayyaa kana keessatti hedduu barachuun keessan kitaabota hedduu dubbisuun akka barnoota ammayyaan kun itti fufuuf hawaasa keessan duuba jiruuf akka gahu taasisuudhaaf barreessuu eegaltammoo carraa akkamiitiin waa barreessuun kitaaba barreessuun eegalame. Waan kan jalqabe kitaaba barsiisaa afaan Amaaraas dirseetii maarra jedhanii waan kan nu garsiisan. Ingilizinyas inuu barsiisan. Ingilizinyaatti namni akka sirraatti waan akka barsiisan agarsiisan irraa baradhe nama Ameerikaan Yuunivarsiitii Kolleejjii gale second year. Waggaa tokko keessatti English writing skill jedhee waan baay'ee nu barsiisa. Amaarinyas yoo qoran kanumirraa kaatee afaan hin beekaa karumsuun deemuu hin danda'a. Sun egaa waan baay'ee irraa baradhee kanumirraa ka'eeti wallo jedhe. Wanni ammoo waan kana waan qoran kan kenna galche yeroo sun kurraaz jedhani kama matsaaf maxxansu warra kennu warri ilaalee gaariidha jedhee namichi durtaa ka hojjetkaanii amalufii qabaa kiyyi duwwaaniti waan itti kana waan namirraa eegaa jedhanii warra kana yoo matsaafii gurgurame anu waan akkanaan barre jijaatu waggaa almost waggaa baay'ees irra turte. Inni achi ka'ee namni biraa dhufee akkas dhossan kan gurguree maxxansuu jalqabe. Waan minute managerii achirraa ka'ee maxxanfama. Kanaaf waan minute manageriitu kitaaba keessan jalqabaa ta'e. Jalqabaa ta'e. Eegasii kitaaba hedduudha kan isin irratti hojjettanii dhimma shaalaqaa jaataniillee baayogiraafii isaa seenaa jireenya shaalaqaa jaataniillee barreessitanii jirtu. Jaatanii kana duraanillee shaalaqaa jaatanii duraanillee wal beektu gaa mana barnootaattis akkamii waan san qorachuu eegaltan nama akkamii turan? Jaataniini amma mataa kiyyatti obboleeyyan kiyya yeroo cuphaa yoo booni dhufu yoo hin beelaanii beeroonni nu gargaar maarree anu hojii qabadhe jennaan an akkana gumdiru yoo san hin gargaaru obboleeyyan kiyya dhiira afuri lama sadii walitti qabeetiin waame waan tokko hojjedha jedhe yookaan laf qotadha jedhe yoo qotachuu wallaalte nigdi jedha waan hojii kan itti keessa anatti sanii kenna jalqaba jedhe hagumdiir cufu boni waan is dhalattani yoo nu dhuftu ani san gargaaruu hin danda'u kan hundumaa ogummaatti hin qabnaan jedhe obboleessi kii tokko giddeessitu maangooti yoosi ijoollee fi samman tamaarii man barnoota galcha jedhe wanni san gargaara akkana. Ijoollee meeqa qabdu? Ijoollee sadii tokko afurtu tokko akkanumatti ijoollumaan rakkate akka tokko ta'ee amalii ammaatee badee ba'e ammoo ta'an guddise sadii barsiisee guddisee digirii argatte lama tokko mataan dhukkuba mataa kan qabattee ammas rakkoo sun ka'ee jirti garuu tajiriin eebbifamtuun akka sirrii hojjechuu jirti hojii qaba tokko maandis injineer elektirikal injineer tokko inshuraansii keessa dipaartimentii maanaajeriidha galti ijoolleen siin akkas jirti. Kanaaf barsiifattanii jechuudha. Isiin kiyya baratteera amma kan barsiisu ijoollee akaakuuwwan kooti akkas. Waan shaalaqaa jaatanii yeroo ka'u namni shaalaqaa jaatanii yoo inni gara Keeniyaatti jiraatu san namni jalqabaaf dhaqee argee jaalee abtaadhiidhaa siniin jedhani maal waliin mari'attan yeroo sana rakkoodhaan roorroodhaan biyya kana ari'amee deeme Keeniyaatti akkam ture waan sun mee haala sana? Inni bulchaa ture. Dhiyaatee dhufee jennaan harka warraatti hin kennadhu jedhe.
warri namnatti erge inni namoonni uummati uuma godhee miti innis tokkos jira kasaa wajjin hojjeta godaanaa tuni jedhani namuma yakkiinti harka nu kennasanii jedhe ammoo ishiin gaafadha yeroo inni yeroon sun baay'eetiin eessa dhaqe Booran keessatti bakka tokko taa'e Booranni inni eega jabeesse achi Booran keessa taa'e warri yaadee kun barbaada itti bahuu dadha Booranattis eega namni sijjeesullee xarbuu qabanii nami ወታደር galee keessa ritaayee sardiin jaalala nama kana kazabanyaa ta'ee eega dandiin garuu inni Keniyaatti anis Naayiroobiidha maannoo workshooppii tokko Akraa dhaqee Gaanaa kadeebuu aerooppilaaniin yeroo inni Keniyaatti akka inni achitti akka dhaga'e ka Gaanaa deebuu aerooppilaaniin Itoophiyaa kun achi bu'aa guyyaa sadii achi jalaa qabu. Tikeetii biraan binne kama achi kam deemu kaan achi guyyaa jala hafee booddee hordofee deemu jedhee isu barbaade argee achitti. Halkan tokko walaasaa bullee garuu inni biyya deebisaa jennaan yoo biyyi nagaa taate malee jedhe. Inni warri amma silxaanii qabate warri Ihaadeegi kunini inni nama uummata chachuusu. Uummata Oromoo duwwaaniti uummata Dabuubii kan Dabuubii jedhan kan katti baay'ee hundumaa isa nam qixxe. Agar asalaadarii kana yoo nam shoomtan nam labsi nam barasa barbaade nama kana shooma jedhan eegi achitti bulchaa ta'ee warra wal baran. Yeroo warri ammaan nama saamoo warraa kan kursaa warraatu waan baay'eenis kasas nami inni poolisii kee jiru taraa wataaddarii jalqabii jeneraaliin kun hin beeknanii beekte akka inni nama qajeelaa arrabaan waan hundumaa qajeelaa hojii hojjas kan hin beekte is kasasan dargii namni dargii keessa baay'een warra Oromoo kan duri isi beeku waan kaan irraa gatan nama kana hojjechaa bahe waan baay'ee. Akkamittiin boqote Keniyaatti boqote moo? Keniyaa dhaqe hoteelli tokko bakka biraa deemu jennaan achum taa'ee taa'u hoteelli keessaa komaandoo itti arganii achitti ajjeesan. Achumatti warri Ihaadeegitti ajjeesan. Ihaadeegitti ajjeesan. Ishiitti ajjeesan. Nama tokko qabanii Keniyaan isir warra ganzabaan bitamu xiyyichi isaa ijjeetu is keessaa fuudhan kaan dhaqanii masaare namichi qaban kaan wajjin wanni kaan ilaalanii jennaan warri waan marsaaraa beeku hin ta'u walakki kun hin ta'u jedhee lakki tokkochaani jedhan labbuusan. Eegee namichi kaan qaqqaban kaan baqatee warri embassy organize tolche. Warri embassy Itoophiyaa. Warri embassy Keniyaa keessa jiru. Warra organize tolche warra sadeen ergee lama qaqqaban kan makiinaan qophaa'eefu embassy deebisanii achi yeroo biyyaa warra ayyan mangadii xuyyuura hammaatu hojjetaa dhufu jedhanii biyya gal. Namichi kan mana murtii dhiyaatee Keniyaan maal jette baqii maasarajjaa alteganyam. Jedhanii bilisuun gadhiisanii sinnis ka'ee gal. Seenaa isaati gaa kitaaba irratti kan barreessitan. Ana barreessa. Seenaa Shaalaqa Jaarraa. Seenaa Raasaa akkas barreessa. Kitaabota biroo meeqa barreessitanii? Ani baay'ee hin barreessine. Kajaatanii ani kana gurbaan tokko waan inni achitti hojjetas kan natti himi jedhee yennaan waan isaa waan beekuuf. Waan hojjetu yoo wal garnatti taasaa waan rakkoo isaa kan cufnatti taasaa kan qabadhee taa'e. Ammoo waan kan beekee sini waan kana hin jenne namisaa waliin hojjetan namisaa waliin baratan inni nama akkamilee gaafadhe waan warri akkana achis ka'e galche. Poolisii keessatti kaadetii yeroo ta'e yoo bahee hojjete nam tokkotti gamu gofaa jedhani amma yeroo sana Dabuub Oomoo jedhan kan waliin ergan jira Paawulos Hoggaalee jedhani. Yeroo achitti waggaa lamatti hojjetee achi deebi'ee tiraafii poolisii deebi'ee garuu namni sun argattu namni sun Keniyaa maannoo Kanaadaa gal jedhanii iimeelii waan isaan natti jedhee gaafadhee naa deebii naa kennuutiiti. Garuu Booran dhaqee nam tokkotti yoo inni achitti daayirekteerii haayiskuulii jiru gurbaan cimaan
Keenyaa maannoo Kuubaa dhaqee achillee barate ammoo Austraaliyaa galee Austraaliyaa taa'ee waan isaa kana natti erge iimeelii natti erge. Namni kun waan baay'ee biyyaa hojjate seenaa sun kun lafa bada sirri nama waan inni hojjate kan beeku ani hin beeku mee waan tokko godhinaan jedhe. Hagummi yeroo lubbuudhaaf kaanii Awustiraaliyaa waan tokko qabadhee taa'e. Waan kan erge kun waan akkana kan harkaa qabu jedhe. Akka laali kan bal'isan jedhe. Kan irraa ka'etti Booran dhaqee Jaarot Gujii, Jaarot Booranaa namni si beeku. Booran keessa namni isa waliin hojjetan. Irra deemee hundumaa interviyuu waan kan walitti qabee garuu yaadi kiyya waan isaa ka beeku waan itti daree gurbaan achi natti erkaanillee waan ofii itti daree waan isaa ka beeku. Mexaaf itti Peejii meeqa ta'a? Peejii meeqa? Mexaaf illee ilaaluu hin dandeessa. Mee ilaalu? Ilaalta. Mexaaf kaan maqaa kiyyaan barreesse. Kana. Jatani Ali Tanu, Life and the Legacy of a Borana Statesman. Ta Iliban. Afaan Ingiliffaatiin barreeffame jechuudha kitaabni. Akkas afaan Ingiliffaa erga barreessa. Amma booddee amma dhiyeenya namni tokko ka'ee kunoo qubeen qorre. Qubeen jijjiirame jechuudha. Qubee jijjiirame kunoo. Malkaa biyya biyyee. Shaalaqa Jaatanii Ali Tanu. Jaatanii boona iyyaafaatti amma akkana afaan kana qorre. Waan kana jijjiiran jechuudha. Jijjiiran. Kitaaba baay'ee bareedaadha. Kitaaba guddaadha kun. Peejiin isaas baay'eedha. Baay'ee namatti tola. Egaa daawwattoonni Gammadaa Show kitaaba Malkaa biyya biyyee seenaa Shaalaqa Jaatanii Ali Tanu kan abtaadhii Libaniin barreeffame afaan Ingiliffaatiin, afaan Oromootiin akkasumas afaan Amaariffaatiin qophaa'eera. Namoonni argachuu danda'an eessatti argachuu danda'u kitaaba kana? Kam? Kitaabota kana eessatti argatu? Kana anis isin biraa argatu moo? Nabira hin argamu Amaaraa kun. Kun ammoo Jaatanii yoo gaafatanii nutti himuu danda'a. Isa kana. Kana. Kun lakki kun hin argamu. Kun hin argamu. Afaan Ingiliffaan argamu. Kan Ingiliiza kana ala gurgurama. Garuu hin maxxanfamne malee waan tokko anis afee jirti garuu edisi godhe. Kanaaf bakka kitaabota kanatti argattanii lakkoofsa bilbilaa as jala sinii keenya lakkoofsa bilbilaa kana bilbiluudhaan kitaabota kana bittanii dubbistanii seenaa nama jabaa Oromoon qabdu naannoo Booranaatti seenaa guddoo hojjete Shaalaqa Jaatanii Ali akka dubbistan isiniin jenna. Kitaabolee biroo kitaabota amma 1 minute managerii afaan Amaariffatti hiiktanii jirtu planning in communication kan jedhamu kitaaba biraa qabdu. Isa kana planning in communication. Planning and conducting training in communication. Nairobitti maxxanfame. Nairobi maxxanfame. Kan irraa ka'ee boqote. Eegas immoo kitaaba Life Story of Habte Sillaasee kan jedhullee afaan Ingiliffaatiin barreessitanii jirtu. Kan baay'eenii waan barreessan waan ummati biraa kan interview kan walitti qabe barreesse walitti qabe akka inni maxxansan godhe. Kitaabni kun guddaa baay'ee. Turizimii Itoophiyaatu maxxanse kana? Turizimii maxxanse. Kanaaf seenaa nama kanallee. Seenaa nama kanaa Dabalaa Guutamaa jedhanii warra Awaash Baankii kan dhaa nama Awaash Baankii kan dhaa beeka nama cimaa enterprise amma lubbuun jiraatu hin beeku. Jira. Wiilcheer ta'e bare. Beektayyuu. Nan beeka.
Dhugaa. Isaaf hambisa Waaqayyaa dhaabee bara Awaashumaan kee kan. Dhugaa. Akka yeroo warri jalqabanuun beeka. Lamaan isaaniiyyuu nan beeka. Okay, hambisa Waaqayyaa ministeerii ture. Hambisa Waaqayyaa. Nam qulqulluu wayyaaniin dhuftee ministeerri hiisee jennan isin tun. Maalis madiisan jennaan inni yoo hojjetu raafii malee korraptiin naan jennamis beeku. Waliin dhaabani. Namni kun nama riipoortii wayii xaafuuf ka proposaalii waan kanaan qopheessu barbaada. Yoo hojii qabaachuu baate dhaqee inni natti mee jennaan natti dhaqee wal dubbanne sadii kana bakka isaa kan taa'ee laalee akka inni hojjetu kan sadii xinnoo waliin turre damuusu naa kaffalaa gimmaash qanii hojjedhaa. Barreeffame. Kitaabni sun kan eenyu? Kun xiqqoon. Yoo sun afaan Amaaraatti. Kajaatanii alisa. Afaan Amaaraa. Namni barbaada. Namni barbaada malee kooppii na biraan qaba haa fudhatuuti. Egaa bara kana badhaasii Aariyaasaw jedhamu immoo kan dhaabbata dhuunfaatiin qophaa'u biyya kana keessatti nama Aariyaasaw yookiin nama fakkeenya namaaf ta'uu danda'u jedhee badhaasa sin badhaasee jira. Maaltu isinitti dhaga'ame bara? Gammachuu kan yaadne adoo ani yaadinu namni tokko amma biyya Ameerikaanii jira. Diyaaqoon Fireew jedhani. Inni akka maxaafiin qophaa'es bilbilkiisee naa bilbil achumatti. Ammoo waggaan namni Itoophiyaa waan cimaa hojjete baasee shallama. Chairmaanii jedhamu achitti wannoo NGO wayii dhaabesin. Amma waggaa 8 bakko. Nalli na bilbilee kunuwaati waan akkanaa hojjette. Namni kun waan baay'ee Itoophiyaa hojjete. Waan isa hojjette si eebbisaa naan jedhe. Madaaliyaa sii kennaa naan jedhe ishee jedhee fudhadhe. Sanaaf madaaliyaallee argadhu kunuuti. Okay, madaaliyaan kun yeroo san argatte. Kunuuti. Adwa Cultural and Historical Alliance. Warra kanas hin badhaase. Kan. Egaa waan barnoota ammayyaa kana modern education keessatti gahee guddaa taphataniitu barsiisummaa irraa kaatanii kitaabolee hedduu afaan Ingiliffaan, afaan Amaariffaanis kan barreessitan jirtu. Waan aadaa Booranaa aadaa keessaa dhalattan uummata naannoo sana irratti amma dhaloonni amma jiru kun aadaa naannoo sana akkamittiin ilaala isin immoo aadaa uummatichaa hangam beeksisuudhaaf hangam barsiisuudhaaf maal hojjechaa jirtu? Waan bal'oo na gaafatte kan yeroo waan qabnatti fakkaatu haa taatuti Booran keessatti namni hagumni fi waa hojjechuu danda'a. Ijoollee Booraa kaa saraa jirtutti gurbaa amma matsaaf kan akka xaafuna kaasee kabiraas jira achitti tokko mooyyaletti NGO dhaabe. Akka mooyyalee dhaabee saraa jiru jiruu jireenya jedhee dhaabe. Jiruu jireenya jedhee dhaabe. Isaan wal jijjiirannaa wannoo dabdaabbii naa xaafaa itti ergaa wannoo jedhaa. Ammoo haa wal garuu jennee walitti qaban mooyyaletti 2000 walitti qaban. Achi dhaqeetti achi inni haadha manaasaa intala isaa tokko haadha manaasaa wajjin dhufanii wal garree achi wal barree jiruu jireenya akka dhaaba gam keenya mooyyalee bakka lama qoodamte Keeniyaa fi Itoophiyaa kee jirtu warri keenya hin dhaabne jedhee Itoophiyaan ejjanne hin dhaabne jedhe. Dirjitii namni tokkotti qofaan dhaabu namaa wajjin dhaabani. Yoo achi dhaabnee namni armaa deemee hojjetisi loojistik waan akkanaa kan barbaada. Wanni kun waan maal goone jedhee yaaddae. Nama achi deemee hojjedhabee jennaan maaliif nu Booranaa kun inni ijoo tokko dhaabnee waan tokko nu hojjanne jedhe. Armaa jaarroo Booranaa ka durii waliin baran kan finfinnee walitti qabee seer kan akka mangistiin Ihaadegii kun waan baasiin beekaa namni inni ijoo dhaabee waan kan qoree walitti qabne
gaayoo paastoraal jedhee Gaayoo paastora. gaayoo paastoraal diivelopment institute jedha dhaabee maal gaayoo anas maqaa kan baase maal gaayoowwanni booranni hin beekne hin jiru. Gumii gaayoo jedhu. Gumii gaayoo bakka booranni waggaa 8 waggaa 9 wal ga'u gaayoo kan maqaa kan itti baase ammoo inisheetiif itti darree wannoo kan dhaabne horii kadhannee horii. Gaayoon hojii sila yaada kophaa keessan booranaaf yaaddan sana hojjechaa jira. Kana. Maal fa'aa hojjeta booranaaf gaayoo? Maal fa'aa hojjeta yoo rakkoon tokko amma hongeen fa'aa yeroo dhufu. dharatti yoo beeltii yeroo baraa hin jirti yoo siin beelaftu yoo lafti yoo manni namaa faan gubate yoo lolaan faan jedhe horii kadhatee horii kennanii fi horii kaan uummat kaani gurbaan cimaa hojjete ka doolarii 30,000 jalqabni kaanii booddee yoo miliyoonii 80 gahe birrii geetti jazabii kaan inni hojjeta gurbaan nama akkan hojjetu garee uummata baay'ee saate. Ammoo gurbaan akkuma tokko ashaatee hojjetaniitiin wannoo jedhaniiti akka waan inni horii hatee goolan inni dhiisee biraa deeme kun kan eega wanni biyya amma hojjannee gaayoo ammallee namni biraa tokko amma bakka isaa bu'ee aksiriitti hojjechuu jira. Boordii miseensa boordiitti moo isin maal? Ammoo ayi abaalii malee egaa wanni miseensa abaalaa ta'u malee boordii keessa hin jiru boordii gaayoo amma. Dhaabbilee hedduudhaaf garuu boordii keessa akka jirtan dhaabbilee biraallee. Eega as kana Oromoo Self Reliance Association jedhu jira. Kanas Oromoo jaarrota Oromoo fi wajjin qabna. Wasaasaan achi keessaa dhalattee wasaasaas keessum jira. Dhaabbilee hedduu keessatti achuma kee jira. Kan malallee ammoo maqaan Yesuus kana bakka baay'ee waggaa bakka hin gahin qabu. Sinoodus kan walitti qabnee wanni barsiisaa kan kaatoliikis Ilubaaburii fi gamoo gofaa keessatti waan ishee kan akkasuma ni hojjetu. Egaa taadhiirra fuulduratti kitaaba meeqa eegna kitaaba qopheessaa jiru laata amma? Boorana Gadaa Cycle and Secret Sites jedhee yeroo ammaa gaayoo keessa hojjedhe suni warra kiristaan san jedha tokko fandii wayii nuu kenna. Riippoortii warra xaanurraa ka'ee jennaan laf booranni gilitti tolfatu laf baay'ee kan achi keessatti inventarii jira. Wanni kun lafa baduu hin qabu jedhee akka matsaafaa walitti qabee Boorana Gadaa Cycle and Secret Sites jedhee akka ammoo uummati Booranaa Oromoo kan irraa xinnoo goru. Waan Oromoo wal fakkaattuun waan gadaa kan irraatti waan warri gargarii waan kan akka gadaan tun aangoo walitti dabarsitu. Waan kan kee qabeetiin qopheessee. Barreeffamee jira. Barreessee dhufumataa. Maxxanfamuu qofa tafe jechuudha. Maxxansaa qofa ta'e nama maxxansu eenyu maxxansa horii hin qabu. Dhaabbilee fi akkasumas namoonni shoo keenya daawwachaa jirtan kitaaba baay'ee guddaa kana kan hayyuu kanaan barreeffame akka maxxansiiftanii carraa kanaan dhaamsa dabarsina. Kan duwwaaniiti. Kabiraas systematic training jedhee afaan Amaaraatiin qoretti ofumaa ta'a. Waan kan duraan jalqabu tokko bal'isee nama lafa kaasullee horii hin qabu. Waggaa meeqa waggaa 20 meeqa management keessa hojjechaa bahe. Waan barsiisaa bahe kaan hundumaa walitti qabee models of training jedhee chapterii 12 akkana kan qophaa'ee jira. Warra publish warraan gaafannaan namni ammaa kompiitara irra waa ilaalu malee matsaaf hin dubbisu jedhee maxxansa. Kun akkana kan waa taa'uuti ka. Egaa kitaabolee amma fuulduratti yaadaa jirtan kana hundumaas maxxansitanii uummata bira akkasii ga'uu fi carraa guddoon hawwa. Waan hangammaatti immoo saba keessaniif uummata keessaniif biyya keessaniif hojjettan hundumaaf immoo nutis immoo akka Gammadaa Shootti galatoomaa ulfaadhaa taadhii liban keessummaa Gammadaa Shoo taatanis waan dhuftaniif galatoomaa. Anis baay'ee si galateeffadha. Waan carraa naa kennite diqqoo hafuurba akka hafuurbaa fadhu waan qabadhee taa'uun kana arbaachi waan godhu hin qabu haga lubbuu hin jiru garuu at least waan tokko waan godhu waan carraa naa kennite galatoomsiin jedha. Cheers.
Baay'ee gaariidha. Faayila kana teelebiriidhaan naaf ergi. Teelebirrii Tapha kana teelebirrii irratti itti fufna. Isinitti yaa tolu. Baay'ee bareeda. Mee teelebirrii irratti naaf ergi teelebirrii. Galgala teelebiriidhaan siyaasa obseessa. Nan gammada. Teelebiriidhaan jedhee. Suuraa teelebiriidhaan si firgera. Baga dhalattee. Mee al tokko caalaaf teelebiriidhaan viidiyoo haa erginu. Eeyyeen teelebirriin jaallee maatii waliin kan ittiin wal qunnamnu. Teelebirri ingeejii qabatee dhufeera. Teelebirri ingeejii kafaltiirraa bilisaan jaallee fi fira waliin. Dhuunfaadhaan yookaan gareedhaan haasa'aa suuraa, viidiyoo fi faayilaa wal ergaa. Maallaqa shaamuudhaan qodaa. Ammuma teelebirri supparaappii pileestoor yookaan appistoorii irraa busaatii fayyadama. Teelebirri Itiyoo Telekoom. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin nuti Abtaadhii Liban waliin kan guyyaa har'aa taasifne kana fakkaata ture. Abtaadhii Liban irraa muuxannoo fi jireenya isaanii irraa immoo waan hedduu akkasiin qooddatan homaa shakkii tokko hin qabnu kan guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Sagantaan keenya guyyaa har'aa asirratti xumuramee jira. Gammadaa show warri karaa YouTube daawwachaa jirtan garuu YouTube keenya subscribe gochaa jirtan jechuu dhageenya jira. Namni hundumtuu YouTube keenya kan Gammadaa show irratti isiniif darbu Risa Media jedhu subscribe gochuudhaan miseensa YouTube keenya ta'uudhaan akkasumas comment like gochuudhaan immoo nu jajjabeessu hin dagatinaa isiniin jenna. Gammadaa show torban dhufu immoo keessummoota biraa qabannee isiniif dhiyaanna. Hanga torbanitti nama torbanii nu haa taasisu. Nagaatti.